تيشيرت لبس كتري أرنقاري تيشيرت أنا يجي Egaa taateen kun jechuudha Finfinnee keessatti kan akkana taa'ame jechuudha. Taateen kun Finfinnee keessatti nama hin ajaa'ibu garuu Finfinnee Oromoo handhuura Oromiyaa san keessatti jechuudha iyyamettuunoo jedhanii akka sanitti dhiichisaa ooluun jechuudha. Kuni bilisummaa guddaadha bara isaaniif. Guddaa takka jechuudha. Hedduu takka na dhaga'ame jechuudha. Wanni deemu jiru social media kanarratti jechuudha ajendaa guddaa ta'e kan deemaatee jiru kana jechuudha. Maal isin fakkaate Finfinnee keessatti jechuudha bara baraan akkuma kana jechuudha isaan maal irratti agarsiisan fakkaate gaafa jechuudha Finfinnee keessattis waa akkas jechuudha walitti qabame nami jechuudha sanarratti agarsiisuu barbaadan jechuudha. Sababa kubbaatiin jechuudha amma kan namoonni walitti qabamanii akka sanitti Finfinnee keessatti nami hagana rimatu kun akkattiin jechuudha dhiichisaa oolan jechuudha. Kanaafuu mee video mo kabiraadha sin agarsiisa tura amma laanna waliin tura warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan annaatoo walitti subscribe godha jalqabarratti like itti aansa subscribe comment godha barreessaa isin jedha wal hajajjabeessuuniti hordoftoota kiyya kabajamoo kanumarratti ilaalchisee jechuudha warroonni tokko namoonni tokko jechuudha kan irraa haasaati jiran akkasummoo namoonni garii kan qeeqaatee jiranillee ni jiranii akkasummoo wanni kuni akkamitti laalamuu qaba ka jedhanis ni jiranii mee na waliin tura video kana laalame. Hello. Lali nama hagana rimatu kana lali nama hagana rimatu kana asitti maaluma fide modira kuni maali asitti lali egaa namoonni garee namoonni hedduun jechuudha qeeqa irratti kakkaasanii waan kana jechuudha qeeqa irratti kaasaniiti akka dubbataatti jiran namoonni gadi miidiyaaleen garagaraa immoo zim jedhaniituma daash godhaniituma irratti darban jechuudha. Social media isaanii hundinuu jechuudha miidiyaa mootummaatillee daash godhaniituma irratti darban jechuudha. Maal jedhaati jiran jechuudha. Asirratti waa hedduu kaasnee waliin dubbannaa waa hedduu waliin laalla nafaana turaa isiniin jedha. Finfinnee keessatti jechuudha nami hagas rimatu sun as bahee salaama salfii bahee akka sanitti agarsiisa diddaa agarsiisaa jechuudha. Maal jedhaati jiran fanno t-shirtii arungaate t-shirtii alaayyuu jiru jiran jechuudha. Kan hin nu agartanii miti warrootan t-shirtii arungaateedhaan deemaati jiru ni agartanii miti dhufne jedhaati jiran jechuudha. Iyyamattuunoo kilaash nu feesisaa jiru jiran. Akkasuma jechuudha faannoo siif jirraa kilaash nu feesisaa dhufuutti jirraa kan jedhutti jira jechuudha isaa. Haa ta'u malee jechuudha mee kanarratti jechuudha dhugaa dubbadhu jechuudha dhugaa ajjennee haa dubbannuuti jechuudha. Har'a jechuudha isaan akkas jedhaniiti mana isaanii nagayaan galuun viidiyoo akkasii waraabanii yeroo akkasitti jechuudha qoosaa jechuudha Finfinnee walakkaa keessa dhaabbatee viidiyoo akkasii waraabee akkatti suuraa of kaasanii jechuudha siif dhufne iyyamattuunoo akkasuma immoo kilaashii nu feesisa kan jedhuutti jiran jechuudha. Kanaafuu jechuudha yeroo akkas jedhan jechuudha galanii mana isaanii taa'anii jiran jechuudha amma laal naguma mana isaanii galanii jiran. Oromoono isaaniif bilisummaa guddaadhaa barkuun yoo dhugaa dubbanne jechuudha mirga akka fedhanitti argatanii jiran akka fedhanitti. Maal jennaan zim jedhanii akka fedhan jedhanii salaama salfii akka fedhanitti banii dhiichisaa jechuudha oolanii itti bulanii nagaan galanii rafan jechuudha. Oromoon rafu kanarratti dhugaa dubbadhu dhugaa jechuudha dhaabbannee dubbannaa waan ta'eedhaaf jechuudha. Maaliif jennaan mee haadholiin Oromoodhaa sun maal balleessite rasaasa dhukkisuu dandeessi salaama salfii bu'uu dandeessi akka san jedhan kana ji'uu dandeessi hin jettu waa takka illee hin jettu. Egaa jechuudha ilmi ishiidhaa waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jira jechuudha. Waraana adda bilisummaa keessa jira ilmi kan kee akkasittiin waraanati jira waraana san keessa jira jedhaniiti hidhan jechuudha. Ajjeesan maal hidhan jechuudha ni ajjeesan akkuma agartan jechuudha social media kanarratti jechuudha ajendaa guddaa ta'eeti jechuudha. Agartanii miti walumaan agarre viidiyoo sanillee irraa dalageeti jira. Kanaafuu jechuudha har'a immoo ishiin immoo maal goote guyyaa san waa takka hin goone akkasuma immoo osoo waa takka hin balleessin sababa waraanni ishiidhaa adda bilisummaa Oromoo keessa jira jechuudhaan ajjeefamte jechuudha. Namoonni hedduun waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jirta jedhanii ajjeesaa jiran jechuudha. Akkasuma immoo bulchaan gandaadhaa jechuudha. Bulchaan gandaadhaa aanaan bulchaan gandaa jechuudha. Yoo
jechuun akkuma silaaleetuma ati rifeensi guddifteetuma akkasuma kalas bakka oromummaan kan keessa xiqqoo saraa calalaqe ati shaneedha shanee gargaaraa jirta jedhanii ajjeesan jechuudha si hidhanii yoo fedha siidha situma kalas shanee gargaaraatee jira kun shaneedha siin jedhan jechuudha isaanoo gadi bahanii jechuudha akka fedhin dhiichisan jechuudha akkasuma kana bichaa osoo hin taane dhugaa dubbanna jechuudha kan bichaa osoo hin taane salaama salfii nuti amma jechuudha salaama salfii baanee finfinnee keessatti waboo siif jira alaabaa adda bilisummaa oromoo uffannee waboo siif jira kottaa kilaashii nafeessise hin jenna kilaashii nafeessise jedhuu jiranii barisan kilaashii nufeessise jedhan jechuudha nuti akkasin jenna takka jedhamee jira ayya jedhamee takka jedhame haga argan jiran jedham jechuudha maaliif jedhame yoo jedhamellee jechuudha yeroo xiqqoo takka jechuudha hiriirri bahamellee nama meeqatu nurra wareegama meeqatu dhahamaa meeqatu harka caba jechuudha dhugaa walitti dubbanna jechuudha yoo wal birqamnee akkasitti miizaanee laalla jechuudha baay'ee takka nama dhagahamu baay'ee takka jechuudha nama ajaa'iba gochi isaan amma finfinnee keessatti godhaatii ture sun jechuudha torbaan kana waan isaan godhaatii jiran kana jechuudha waan baay'ee takka waan nama ajaa'ibu waan nama jechuudha dinqisiisuudha jechuudha yeroo oromoo fi amaara wal birqamneetii laallo jechuudha nuti mee eenyu ka gabaheetii kan gadi beetii kilaash nafeessise lola nafeessise kilaash nafeessise dhufnee jirra iyyamuxuuno dhufneetii jirra siin dhaqqabaa jirra kottaa hin jedhama mee eenyutu jedhe namni takkalleen hin jedhu akkas jedhu sunillee hoggasuma mala godhan jechuudha kanaafuu jechuudha yoo dhugaa dubbanne dhugaarra dhaabbannee jechuudha haasofnu ta'e jechuudha waan nama ajaa'ibu jechuudha faannoo san jechuudha namoota akkam viidiyoo akkasitti of waraabu san akkasuma immoo ijoollee shamarraatis akkuma argaa jirtan kunoo kana viidiyoo suuraa akka san itti wal kaasan kana ni agartan jechuudha namoonni kun jechuudha qoosaa godhatanii akkasuma tiishertii arungaadee kan uffanne kana kunoo inni agartanii miti alo jaatii akka nama jechuudha muudii qabataati jira jechuudha akkuma argaa jirtan muudii qabataati jira jechuudha mee dhaggeeffadhaa egaa kana fakkaata jechuudha yoo dhugaa dubbanne jechuudha baay'ee takka kan nama ajaa'ibu akkasuma immoo isaanillee mirga jechuudha mirga akka fedhanitti dhiichisaniituma galanii jiran jechuudha waan baay'ee takka nama ajaa'ibu isaan maal isin fakkaate innis tokkummaas jechuudha akka keenya kanattis waliin kennan aboo dhugaa dubbanne jechuudha waliin kennanii akkasuma immoo mootummaan illee jechuudha akka nuyi barbaadu isaanis hin barbaadu akkasuma immoo daashi godhanii darban jechuudha daashi godhanii darban himee oromoon osoo akkasitti jechuudha hiriira agarsiisanii jechuudha diddaa agarsiisanii isaan akkuma kana jechuudha ajandaa jechuudha hiriirri gurguddoo yeroo waliin ba'e akkasuma immoo yeroo waa argame jechuudha finfinnee kana keessatti jechuudha inni agarsiisan jechuudha dhalattoonni finfinnee keessaa akkas jedhuun baay'ee takka jechuudha nama ajaa'iba jechuudha dhalattootuma finfinneeti jechuudha gontareerraa hin dhufne faannoon bakka biraatti hin dhufne dhalattootuma finfinneetuun akkas jedhaatii jira jechuudha lola nu feesisee akkasuma immoo wanni nu feesisee jedhu jiran jechuudha kilaash nu feesisee kan jedhaatii jiran jechuudha dhalattootuma finfinnee keessatti waruma achitti dhalatee guddateedha jechuudha kan akkas jedhu jechuudha kanaaf baay'ee takka nama ajaa'iba jechuudha isaan maal isin fakkaate yeroo baay'ee jechuudha hiriira agarsiisan jechuudha bakka kanatti bakkuma addaan jirtutti jechuudha kan finfinnee walakkaa irratti agarsiisan jechuudha hiriira hagan harimatu kana jechuudha sim jedhaniis marra darban jechuudha egaa oromoo biratti jechuudha qeeqa guddaa ta'eeti jira edaa jarri kun mirga akka fedhanitti qabanii akkasuma akka nu barbaadu san jechuudha akka waraana bilisummaa oromoo barbaadu san maaliif nu barbaanne maaliif hin barbaanne jechuudha isaan kun gaafii nama hedduuti jechuudha gaafii nama hedduudha ta'ee jira jechuudha maaliif akka waraana bilisummaa oromoo san jechuudha gargaaruu jirte jedhee akkasuma xiqqoo takka ija jechuudha si guureetuma si hidhu san maaliif akka sanitti isaan itti dubbatuu dhabeedha gaafii nama hedduuti kun jechuudha egaa jechuudha kana malee jechuudha shaggar intaatu ka jedhuutti jiran jechuudha magaalaa oromoo ta'uu hin qabdu shaggar magaalaa oromoo barra achi keessatti jechuudha gaafii hedduu kaasanii barra anillee irraa isin haasa'uudhaaf jechuudha gaafii hedduu dhaba haasanii ani amma wanni isiniif irratti xiyyeeffadhee dhufe jechuudha namni hagana rimatu kun finfinnee keessatti jechuudha kan deemee tumazim jedhamee irra darbamee namni sunilleen akka fedheetti ittiin bashannananii qoosaa godhatanii itti nama taphatason jechuudha sanirraa akkamittiin zim jedhamee darbamee akkasuma immoo
Oromoo fi isaan wal bira qabnee laale miizaanii adis miizaan jechuudha. Namni hagas rimatu sun Finfinnee keessatti dhiichisee akka fidetti muudii qaqqabatee akka fide jedhee nagaan galee rafa. Eenyu Oromoo kami dhiira kami namni abawoon kottaa sinii dhufaa jira kilaash nafeessi ka jedhu ni jira. Gargaaruu jirti jedhaniitii boqoo gubbaa mataa gubbaa harka irraa muruu jiran jechuudha. Haatee jiran jechuudha. Yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Egaa jechuudha ajandaan wanni deemaatee jiru jechuudha. Wamaan akkaan nama ajaa'ibuuti. Akkasuma Oromoo fi mootummaa Oromooti garuu Oromoo fi isaan yeroo wal bira qabnee laalle kana jechuudha. Isaan jechuudha akka fedhetti waa hunda jechuudha daash godhaniitis wal dabarsanii baay'ee takka kan nama ajaa'ibu namni hagas rimatu kun jechuudha. TikTok irratti immoo akkasuma akkan taane irratti jechuudha bifa koomeediitiin fuunyoo godhaniiti itti taphataatii jiran jechuudha. Namni hagana rimatu kun jechuudha yemaxxuunoo garuu waan akkasiif fidanii mootummaan akkas jedheetumatti dhiise. Isaanis ammasuma takka hin fidan natti fakkaatu laakiin xiqqoo takka jechuudha nama jechuudha nama dhagahamaa namoota hedduu gaafii ta'eetii jira jechuudha kuni akkasitti jechuudha hagana gahanii jiranii hagana mirga qabanii hagana ammoo bakka kana gahanii jiranii dhalattoonni Finfinnee keessaa kan jedhudha kun gaafii nama hedduuti. Egaa kana fakkaata isiniin jedha viidiyoon har'a qabadheetii dhufee hordoftoota kiyya kabajamoo warreen haga ammaadha na waliin turtan jechuudha. Guddaa galatooma viidiyoo kiyyallee like share subscribe godhaadha. Jajjabeessaa annaa towolooti warroonni jalqaba irratti mana kana faaraa taatan jechuudha. Maatii keenya jaalalaaltii dabalamaa isiniin jenna. Inshallah viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan jiraadha. Turtii gaarii.